Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoonni amantaa Ortodoksii akkasumas miseensonni waldaa keenyaa waldaa duukaa bootaa. Qophiin keenya har'aa guutummaan isaa waldaa duukaa bootaa damee Gorfoo irratti xiyyeeffata. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Jalqaba irratti qophii sochii waldaa duukaa bootaa damee Gorfoo irratti qopheessine isin biraan geenya. Itti aansuunis lallaba wangeelaa fi faaruu waltajjii yaa'ii hafuuraa waldaa duukaa bootaa dameen Gorfoo mana kiristaanaa Gorfoo qulqulluu Gabreelii irratti qopheesse irratti dhiyaate isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jenna. Walitti qabduu waldaa duukaa bootaa damee Gorfoo kan taate shamarree Taaddalachi Tulluu waldaan duukaa bootaa dameen Gorfoo yoom akka hundeeffamee fi kaayyoo maaliif akka hundeeffame nutti himti. Waldaan keenya kan hundeeffame bara 2013 amajjii 9 yoo ta'u kan hundeeffame immoo tajaajila afaan Oromoo babal'isuuf namoonni naannoo keenya jiranis ta'e namoonni afaan isaaniitiin afaan dhaga'aniin akka tajaajila kana irratti argamanii hirmaatan. Utuu waldaan duukaa bootaa damee isaa magaalaa Gorfootti hundeessin dura tajaajilli afaan Oromoo naannoo sanatti laafaa akka turee fi babal'achuu dhabuun isaas miidhaa akkamii mana kiristaanaa fi kiristaanota irraan akka geessise kan nutti himan immoo kiristaanota mana kiristaanaa Gorfoo qulqulluu Gabreelii fi miseensota koree kana. Namni tajaajilu dhabamee afaan Oromootiin manneen amantaa akka hin tajaajilamne kan cufamaa turellee jira. Torbeetti al tokko kan yodoon tajaajilamin hafullee jira. Kuni dhiibban inni irra geessise akka barbaadametti mana amantaa kana tajaajiluudhaaf afaan qooqa waan hin dandeenyeef. Mana amantaatti dhiyaatanii dargaggoonni achitti dhiyaatanii akka hin barannillee taasisaa tureera. Kiristinnaa kaasuu ayyaanaa ta'u waan nama biraati malee waan taarikii እምነቴ ከና ስርት እንበከኒ ማለፊ አፋዋን እንበግነፊ ማለ ገራቲን አመኑ አፋን እንበከኒ ከናፊ ስላዋን እንደገኘ ፈንጀረኒ ወሪ ሲት ስርት መረ ደርገጎን አናፋፊ ኩኒ ስላ እንደገኙ ማልኒ አንጀዱ ሲገረብራ ደምቺ ባዬ ጅራ አከመና አመንታ ከኛት ተጃጅላ አፋን ኦሮሞ ጉቱማን ጉቱ እንጁር ጀቹ ሌባኑ እንጁር ጀነ ኢብሱፍ ዋና መረክሱንቲ maaliif yoo jenne amma ta'e tokko yeroo muraasa yeroo xiqqoo fi abbootii afaan Oromoo beekaniin yeroo murtaa'aa ta'e irratti kan kennamu waan ta'eef waldaan keenya otoo hundaa'in dura amma ta'e tokko malee hin jiru jechuun ni danda'ama. Erga waldaan duukaa bootaa damee isaa magaalaa Gorfootti hundeesse as akka mana kiristaanaa Gorfoo qulqulluu Gabreeliitti jijjiiramatu jira jedhu kiristaanonni kunii fi miseensonni koree. Erga waldaan keenya hundaa'e Waaqayyo galatoomuu tajaajila afaan Oromoos amma ta'e tokko seeran babal'achaa jira. Barumsillee barumsa wangeelaa afaan Oromootiin kennamaa jira. Uummanni gaafa hubachaa dhufu carraan karaa mana amantaatti deddeebi'ullee babal'achaa jira jechuudha. Harramooyyuuti argannee ijoollee keenyatti guddifannee ijoollee keenyaan akka kootti mucaakoo duukaa boota keessa galchee kan naa barachaa jiruu fi maal barachaa akka turellee reefu sirriitti mucaan kun waan tajaajila kennuuf deemaa jirullee kan sirriitti naaf ifaa dhufee jiraayu. Ammatti garuu dargaggoo keenya gara kanatti ijoollee kiyya gara kanatti fidee afaan Oromoffaan manneen amantaa keenya kun tajaajila akka argatuu fi ijoolleen keenya asii barumsa asii argatan kan haadha keenyaaf gaafa nani as gaheetillee dhaggeeffachuullee dadhabe waan hunda fidee mana afaan Oromootiin akkan dhaga'uuf akkan baradhuuf akkan amantaa kiyya guddifadhu na taasisee jira jechuudha. Waldaan ammaa kun afaan oliin galaa oliin beekanii olitti himanii bobba'uun kun baay'eetti fooyyessaa nama olitti fidaa nama ol jaalachiisaa jedhee nan yaadaan. Waldaa duukaa bootaa jechuun maal jechuudha tan jedhu duraan irree baay'ee tokko numturree ifa nun taane iyyuu ture amma garuu yoo itti ilaallu fooyyeen seensaa fooyyee ijoolleen kun tajaajilli isaanii mana amantaa keenyatti kan kennaa jiran bexaam itti gaariidha. Tokkoffaa sabni naannoo keenyaa afaan beekuun qooqa beekuun akka baratu afaan beekuun akka faarfatu qooqa beekuun faarfannoo akka dhaga'u baay'ee waan tokkotti irratti sirriitti waan gaarii hojjechaa jiran. Qiddaasumtirree afaan Oromootiin tajaajilamee yookiin immoo qaddafameen beeku.
erga waldaan kun dhaabbate waldaa duuka bootaa kun dhaabbate afaan oromootiin guyyaa aduu cubbaa gooftaa keenyaa aduu xumuqataa jechaadha. Guyyaa lidata gooftaa keenyaa guyyaa tokko darbee akkana uggaa keessatti 2 3 4 dabri keenya kanarratti gorfoo Gabriel irratti qaddaaseen afaan oromootiin qaddaashoon warrumti asii dhalate lubuun daaqonoonni naannuma kanarratti warri dhalatan afaanuma ofiitiin akka qaddasan akka tajaajilan akka uummanni dhaga'u taasisaa jiran. Kun bu'aa eenyuti? Bu'aa duuka bootaati. Gulmaan taatanii yoo hin nyaatin ani badii keessanirraa qulqulluudha. Jechaaluwaa kan salphisee yookiin kan kolfee fi kanaa kan dubbate yookiin mana kiristaanaa keessaa ammayyaan kan dhaabbate yoo jiraate gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin akka gaddisiisee isaarrattis akka kakkaa'ee hawwatu. Adeemsa taatu maatii wayamaa garee foonii kee dhiiga kee akka biratu biqiraa mana qulqullummaa kee warra dhufanii waa'ee uummata kee waa'ee qabeenya kee barjummaa garummaa kee kuma wannaa guyyaa fi kuma wannaa mari'am ilaaluuf maataa sisee ta'uu gararraa eegii akkanii waan mootamee akka gootu akka ittiin ifamee eegii kunis lubbuu kaan balleessi jedhamoo yaadota gooyoo argamoota fi akka isaan waamamtuu taasisee biyya binnaa hirribaa. Shamarree Burtukaan Dajanee itti aantuu barreessituu waldaa duuka bootaa damee gorfooti. Akka dameetti erga hundaa'anii as maal akka hojjetan nutti himti. Wantoota hojjennee keessaa muraasa isaa kanan kaasuu barbaadu tajaajilli afaan oromoo faarruuwwan afaan amaariffaan turan gara afaan oromootti warroota geeddaramanii jiru afaan oromoodhaan qo'achuu waan kana hojjenneerra akkasumas illee manneen amantaa baadiyyaarra jiran yeroo kabaja ayyaanaa jiru irratti jechuudha iddoo uummanni bal'inaan beekantu ayyaana kana kabajuu hin dandeenyetti waltaanee tokkummaadhaan tajaajilaa jirra jechuudha akkasumas yaadanis hojiidhanis kan ta'e manneen amantaa baadiyyaarratti argaman amma humna keenyatiin gargaaraa turreerra jechuudha nuti waldaan kun ergaasitti hundeeffame wantoota kana hojjenneerra jechuudha. Waldaan duuka bootaa dameen gorfoo kan hundaa'e wiirtuu sulultaa jalatti hariiroo isaan wiirtuu isaanii faana qabanii fi akkamiin waliin tajaajilaa akka jiranis barreessaa waldaa duuka bootaa damee gorfoo kan ta'e dargaggoo Fiqaaduu Girmaa fi shamarree Burtukaan waan nutti himan qabu. Hariiroo nuti wiirtuu keenya waliin qabnu hariiroo baay'ee cimaadha. Wiirtuu keenya wajjin wanta hojjennu kamiyyuu itti gaafatamaa wiirtuu keenya kan beekuu qabudha. Wanta qindeessinu kamiyyuu itti gaafatamaa wiirtuu keenya beekuu kan qabudha. Sagantaa nuti qopheessine irrattis dursinee osoo sagantaa sana hin qopheessiniin dura wiirtuu keenya beeksifne sana booda erga wiirtuu keenya beeksifne sagantaa san gara arreenjii gochuutitti kan deemne sagantaa san qopheessinudha. Fakkeenyaaf har'uma kunoo guyyaa irraa yaa'ii hafuuraa qopheessine kana dursinee wiirtuu keenya erga beeksifneen booda koree mana kiristaanaa keenyan waliin dubbannee sagantaa akkanaa kana qindeessinee jirra waan ta'eef sagantaa akkanaa kana guyyaa akkanaatitti akka sagantaan biraa irratti nu walaan qabamne yaa'ii hafuuraa qabna jennee kan dursinee wiirtuu keenya waliin mari'anne sana koree mana kiristaanaa keenya waliin haasofnee sagantaan kun akka qophaa'u jechuudha. Yeroo gaddaas ta'e yeroo gammachuus ta'e miseensonni keenya adamee irra jiranii fi kan wiirtuu irra jiran walitti dhufuudhaan gaddas walirraa dabarsu gammachuus kan waliin dabarsaa jiranidha. Hariiroon nufi wiirtuu keenya gidduu jiru jechuudha. Hariiroo gaarii qabna jedheen yaada. Innis hariiroo nuti qabnu yeroo hundeeffama waldaarree haa ta'u wiirtuu keenya irratti yeroo hundeeffama waggaa kurnaffaa ture barreen gaddaa deemnee tantoo wajjin tajaajillee waldaa hundeeffama akkamitti akka maal keessarree akka taran
wajjin hariiroo tokko qabaannee tanto waldaa sana dhaqne hundeeffama sana waliin kabajnee turre jechuudha. Hariiroo gaarii qabaachuu keenya kan nu agarsiisudha. Akkasumas illee waan waldaan keenya tokkummaan hin barbaachisa. Tokkummaan hin jiraanne immoo hariiroon keenya illee hin jiru waan ta'eef tokkummaadhaan waliin tajaajilaa jirra jechuudha. Tajaajila afaan Oromoo waldaan duukaa bootaa raawwachaa jiru kanarratti fedhiin uummataa maal akka fakkaatuu fi gammachuu akkamiis akka qaban kiristaanonni mana kiristaanaa Gorfoo Qulqulluu Gabreelii yaada dabalataa nuu laataniiru. Wanti barbaadan gaafa argamu namni kamiyyuu ni gammada waan ta'eef afaan barbaadaniin afaan beekaniin gaafa wangeelli lallabamuuf gaafa wanti mana amantaa keenya keessatti dubbatamu martinuu isaanitti karaa dhaga'amu karaalee dhaga'amuun ta'u wanti gammadaniif baay'ee itti gammadu baay'ee fedhiin isaanillee babal'achaa jira jechuudha. Uummanni oguma kan waa'ee ni beekun akkuma ijoolleen kun faarfannaa afaan ofiitiin lallaba yookiin immoo lallaba wangeelaa afaan ofiitiin afaan Oromiffaatiin akka uummanni dhaga'u taasisuun isaaniitti uummanni sirriitti gammadaa jira. Har'a immoo iyyuu warra abbootiin jiru afaan beeknuun qooqa beeknuun waggaa waan afaan keenyaan dubbatamu kan waggaa dhageenyu sirriitti itti gammanna jira. Waldaa duukaa bu'aa jechuun ani duraanis nan beeka. Amaariffaan hawaariyaatota takattaa jedhama. Oromiffaan immoo iyyuu waldaa duukaa bu'ata jechaadha. Waldaa duukaa bu'aa jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis maal jedhee akkuma kitaaba qulqulluu irratti akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 28 dubbate huuroo mahaaruu wasabaku usta kullaa xanaaf basamii wasabaku usta kullaa xanaaf haala deema barsiisa maqaa kiyya. Waggaa cubbitanis basma awoldoon fas qidus maqaa abbaa maqaa ilma maqaa hafuura qulqulluu jedhaati. Cuuba jedhetti Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaan itti himee jira. Nu bakka isaanii buunee jira jechaadha. Kunis immoo iyyuu waldaan kunis bakkuma san bakka numa jala nu isaan wajjin jirra isaanis nu wajjin jiran jechaadha. Ani sirriitti ani itti gammade maalla kun shaggaadha. Kun amantaa keenya nu jabeessa. Warra fagaatanii jiru walitti nu fuudha. Nuuf muuxannoo guddaa uummanni muuxannoo guddaa argachuu qaba. Anis muuxannoo guddaan argachaa tan jira sirriitti itti gammade. Har'a qofaa miti kanaan duras yaa'u wanni godhamee jira. Ila kanaatiif baay'een itti gammade. Wanti kuni amantaa kaanii walitti wal makinnaa wayi walitti bu'innaa wanti kun kaayyoon isaa akkam ta'innaa tan jenne tokko dursa shakkaa turre. Dhugaa dubbachuudha. Har'a waggaa keessa gadi buunee yoon har'a dhaga'ee wanni jedhu unkaan guyyaa miti halkan baradhu nama goosisa. Nama hawwisiisa nu warra maanguddoo kana garanatti akka dhufnu baay'ee hawwii guddaa nama hawwisiisa. Baay'ee nama gammachisa gammachuu guddaadha. Dabriin kuni dabrii guddatus bormaafuyyuu sirritti qoonqaan kuni bal'atee borullee ijoollee duubatti hafillee finnee akka as keessatti baratanii qo'atanii isaan immoo han duubatti hafe immoo akka barsiisan hawwiis ni qabnaa ijoollee kana jajjabeessuu ni qabnaa bira dhaabbachuu ni qabnaa jedhee tanaan hawwaan. Deeggarsa manni kiristaanaa waldaa isaaniif taasisee fi hariiroo bartoota dilbataa waliin qabanis akkasiin nu ibsiti shamarree Burtukaan. Dhugaa dubbachuudhaan taanaan jalqaba yeroo waldaan kun damee kanarratti hundeeffamu jechuudha. Qeeqawwan kan gufuuwwan adda addaa nutti ta'ullee manni amantaa keenyallee siyaasa amantii biraan nurratti fidanii siyaasa kun jedhanii nu jibbaa nu dheessaa turan jechuudha. Nullee akka gibbii kana seennellee nu dhorkaa turan. Yaa ta'uti hubannoowwan kennameefirra kan kaan yookaan immoo hubannoo argatanirra ka'uudhaan deeggarsa garaagaraatti kan nu deeggaraa turan jalqabatti nu gufuu nutti ta'anis erga booddee nu waliin tokko ta'anii deeggarsawwan garaagaraa nu godhanii jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuti mana hin qabnu iddoo itti tajaajilu dhuunfaa keenyatti hin qabnu waldaa dilbataa wajjin tokko ta'anii akka nu tajaajiluuf nu fayyamameera jechuudha. Akkasumas tajaajilli yeroo jirutti akka tokko ta'anii tajaajilu nu deeggaraa jiru jechuudha. Ammatti deeggarsi isaan nuuf gochaa jiran baay'ee gaariidha jechuudha. Jalqabarratti osoo nu hubatiin waan baay'ee waan jedhamaa turreef siyaasa amantiiwwan biraatiin kan nurratti fidan jedhanii waan dabarsaa fi turaniif isaan illee isuma jedhanii dhugaadha jedhanii tan toli qeeqaa turan jechuudha. Amma inni sun yaafee isaan illee hubatanii waldaan kun hundeeffamuun isaa uummanni afaan isaatiin dhaga'ee tantu akka baratu ta'uu isaa waan baraniif deeggarsawwan garaagaraa nu godhanii jiru jechuudha. Nuti illee walduma dilbataa keessaa baane jechuudha.
durallee asuma keessa tajaajilaa ture waldaa dilbataa. Akkuma waldaan kun yeroo hundeeffamu immoo gara waldaa kanatti seenne waldaa kanatti yeroo seennu waldaa dilbataan tajaajilu jechuu miti. Lamaan saayyuu yeroo argannetti tokko taanii kan tajaajiludha jechuudha. Isaanillee jalqaba amantiin warroota amantii biraatti jedhanii akkuma dhagaanii nu qeeqanillee nuti immoo jaalalaan ofitti waamne yoo isaan nu dhiban nuti itti siqne wal gorfuudhaan tokkummaadhaan akka tajaajiludha kan tanne jenne. Innaa waldaa dilbataa wajjin yeroo kabajni ayyaana dabrii kanarratti jirutti faarfannaadhaan ta'ee warabii dhiyeessuudhaan illee ta'ee tokkummaadhaan uffata yuunifoormii keenya uffanne wajjin tajaajilaa jirra jechuudha. Guyyaa duuka bu'oota kana dhageenyee maqaa isaanii kana kaayyoo isaanii kana gaafa dhageenyurraa illee kaasee baay'ee keessa kootitti natti dhagames baay'ee ijoollee kaallee jabaadha jechaanii turre. Marii kana guyyaa dhufaniitillee dursa akka sabakaatti gaafa nu marii irraa kaane jabaadha wanta kana cimaadha jechaaniituma turre. Waldaan duuka bootaa guutuu Oromiyaatti kan babal'ate bakka hundatti haalli mijataan uumamee fi osoo hin taane qormaatawwan hanga aarsaa lubbuutti isa kaffalchiisan hunda gargaarsa waaqayyoon dandamatee keessa darbeetu. Dameen gorfoo kunis wayita hundaa'e qormaatawwan isa mudatee fi attamiin qormaatawwan kana bira darbanii as akka gahan nutti hima barreessaa waldichaa kan ta'e dargaggoo Fiqaaduu Girmaa. Qormaanni ni jira. Mana kiristaanaa keessatti kiristaanni qoramuun isaa waanuma jirudha waan ta'eef qormaata baay'eetu nu mudate. Dursa yeroo waldaan kun asitti hundeeffamutti keessattuu namoonni waldaa kana akka amantaatitti ilaalaa kan turantu jira. Waldaan kun gaafa asitti hundeeffamu amantaa haaraan tokko dhufee jira. Innis maali yookiin taaddisoo jedhamu amantaa garaagaraa qabatanii namoonni waldaa kana akka tajaajilaa osoo hin taane akka amantaatitti ilaalanii ijoollee amantaa haaraa fidde sana jedhanii warroonni akkasitti ilaalaa turanillee jira. Sanas itti dhiyaachuudhaan lakki waldaan duuka bu'ootaa kanaa miti kaayyoon isaa uummanni keenya afaan danda'uun akka baratudha malee amantaa miti addatti. Waldaan duuka bu'ootaa amantaa miti. Kanaafuu akkasitti akka nu hubanne yaa obbolaawwan keenya yaa abbootii keenya jennee kan hubachiisaa turre. Sanas immoo haala kamiini abbootii keenya manguddoota asitti affeeruudhaan sagantaa xiqqaa qopheessinee abbootii asitti affeerre keessattuu maatii barattoota asitti baratanii waldaa duuka bu'ootaa keessatti baratanii asitti affeeruudhaan waldaan keenya waldaan duuka bu'ootaa kan barsiisu ummanni kamiyyuu akka afaan isaatiin baratu ummanni kamiyyuu afaan inni dhaga'uun akka sagalee waaqayyoo baratu asitti akka baratudha malee amantaa biraa miti. Amantaa haaraa qaamni as keessa dhaabee hin jiru. Waldaan kun durumaayyuu beekamtii kan argatee dhufe gubbaadhaa jammaree beekamtiin kan kennameef xiyyeeffannoon akkanaa itti kennameeti. Namni bakka jiru sanatti afaan naannoo sun jiru maal fakkaata waan jiru. Afaan bal'inaan afaan naannoo kanatti fayyadamu afaan akkamiiti waan jedhu afaan sanirratti akka namni bal'inaan baratu kaayyoo kana kan qabudha malee waldaan kun amantaa miti addatti amantaa biraa qabatee waan dhufee miti waan jedhamu sana haala saniin uummata keenya itti siqnee hubachiisuudhaan kan nu hubachuu dideetoo jechoota addaa nutti darbatillee nuuf galatoomaa garuu gaafa isinii gale dhuftaniitoo waldaa keenya keessatti tajaajilaa taatu itti gaafatamummaa qabaattu amma isiniif hin galleetti malee jennee ofitti ammannee jaalannee osoo ofirraa hin qabin kan wajjin jiraachaa turree fi uummanni bal'aan baay'ee sanarraa nu hubate tajaajila kana ammatti nu deeggaranii baay'ee nu duuka ta'anii bal'inaan sagantaa kana akka qopheessinuufillee namoonni nu jajjabeessan namoonni deeggarsa nu godhan namoota hedduutu jira. Tajaajilli mana kiristaanaa akka addaan hin cinnee fi akka guddatuuf yaa'iin sabakaa mana kiristaanaa itti gaafatamummaa olaanaa qaba. Hanqina tajaajiltoota afaan Oromoo furuuf akka mana kiristaanaa Gorfoo Qulqulluu Gabreelitti waan karoorfattan qabduu jennee miseensa yaa'ii sabakaa mana kiristaanaa kanaa kan ta'an obbo Warquu Gammachuu gaafannee turre. Karoora guddaa qabneerra. Karoorri jiru amma kunoo hin agartuu maatii amma sirriitti baradhaa illee jennee barsiisa illee qaxarree indaganaa ijoolleen kunillee akka baratan barsiisa isaa illee gizee rakkoon jiraate barsiisa isaa illee yaamnee ijoollee kanaatis seeran qabi. Ijoollee kana sirriitti barsiisa ijoolleedhaa sirriitti baradhaa iddoon taane wayi maatii keessan nagalaggallee sirriitti qo'adhaa sirriirratti xiyyeeffadhaatii baradhaa. Innaa bormoo tatakii ta'uu qabdan
manni kun mana keessanii boruu isin immoo bakka kana warastanii itti fuftanii an kana caalu barumsa kana caalu akka itti fuftan jabaadha inni ijoolleen kun illee amma kun asii deemee gadaamitti ijoolleen baratu amma hin jiru ijoolleen keenya illee hin jiran innaa kanaafuu ijoollee jajjabeessaa jirra waan isaan rakkatan ammas fuuldurattis cinaa dhaabbannee hin gargaarra indamarra immoo betelayii barumsa irraa ka'e kanarraan kaayyoo guddaa kaayessinee waan hanqinoonni jiran illee nuslee gargaarree ijoollee kana jajjabeessinee hankana caalurra muuxannoo gaarii akka fidan hawwiin qabasi in gargaarree dhiitanan hawwii qaba jechuudha. Gara fuulduraattoo waldaan duuka bootaa damee gorfoo maal hojjechuuf akka karoorfate walitti qabduu damee kanaa kan taate shamarree Taaddalachi Tulluu akkasiin nutti himti. Karoorri keenya gara fuulduraa eeyyama waaqayyoo haa ta'u amma nu danda'ametti ammas manneen amantaa baadiyyaarra jiran deeggaruudhaan yaa'ii hafuuraa bal'aa qopheessuudhaan akkasumallee mana amantaa keenya irratti tajaajiloonni taasifaman guutumaan guututti akka afaan oromootiin babal'atan sirriitti keessa gadi buunee hojjechuu danda'uu qabna jennee yaanna eeyyama waaqayyoo haa ta'u ammallee hojjechaa jira gara fuulduraatti saaluma kanaan itti fufuu barbaanna. Egaan daawwattoota keenya kutaan miidiyaaf odeeffannoo waldaa duuka bootaa gara godina Shawaa Kaabaa magaalaa Gorfootti imaluun qophii sochii damee Gorfoo irratti xiyyeeffatu qopheessine kana dhaamsa kiristaanonni mana kiristaanaa Gorfoo qulqulluu Gabreelii nuu laatan kanaan xumurra. Dargaggoo kanaaf kanan dhaamoo ani irra jiru ofii keenya fuu gargaarsa goonee nu gargaarsa goonee isaaniif dhaamsuu hin barbaannu jaalala waaqayyoo kana waaqayyoo isa guddaa ta'e hundaanan uume waan ta'eef hayimaanotii jaalannu kana yookiin immoo natii itti bullu kana dargaggoo kana bir duukaa buunee akka itti fufan beeriin biraatis hoo jiraate akka itti fufee afaan tokko ta'ee hojii bulu yaada sirriittan qabaan. Gara biraa immoo dargaggoon jiru kunis waaqayyo waan kadhannu waan ta'eef dargaggoo biraa immoo gargaarrii tootii mana kanaanis ol mari'annee gargaarsa godhamee gabaa baay'ee qaba. Dargaggoo waldaa kanaaf manni kun maal yaadan jedhu bu'aa tokko akka buufnu maanguddoo wajjin ol mari'annee yaaduu ni yaadaani. Kanaafuu maanguddoos haa ta'u dargaggoo kanas haa ta'u akka isaan jabaatan gunni buunee yookiin cinaa isaanii buunee kaakaasuu ni yaada. Duubatti akka fiine tan ala jirullee akka deebi'u kan kaatellee immoo akka deebi'u waaqayyo silaa waan kadhannu waaqayyuma kan immoo akka addaan dhiibbanneedhee gara kiyyaa deebisuu nan danda'a jechuu yaadatan. Naannoo keenya irrattis immoo akkasumatti gara mana amantaa ollaa jiran irratti akkumatti ijoollee kana duuka buunee akka gara fuulduraatitti anasitti qaddafamu kun wangeelli asitti lallabame kun adbaaraatii ollaa keenya jiran irratti wajjin duuka buunee wajjin gargaarree akka bootaa san irrattis uummanni naannoo sanii afaan ofiitiin qaddaasas akka dhagaan afaanuma ofiitiin immoo qaalii wangeelaa akka dhagaan taasisuu hin gargaarraa jedhee yaada. Ammas waldaa kana wajjin waliin taane amma waaqayyo humrii nuu kennetti waliin taane amantaa keenya hordofnee uummata keenya gara fagaateellee finnee dargaggoonis qeerreettinis hundumtuu asitti dhufanii tajaajila guddaa akka argatan baay'ee itti gammadee. Akkuma kun yaa'ii hafuuratti irratti argan kana waldaan duuka bootaa tajaajila bal'aa namni afaan isaa itti gammade afaan dhaga'u sanaan barate akkuma duras isinitti himaa turre akkuma ammas argaa jirtan koottaa waldaa keessatti fayyadama dhala keessan itti guddisaa. Waldaan kun tajaajila hafuuraa lubbuu keessaniif waan ta'eef waan addaan qabu.